Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Kamisa adoolessa 12 bara 2018 ashamaa akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Sagantaan keenya akkuma beekamu oduu isin dhageessisuun eegalla. Itti aansuun maree qeerroo isin biraan geenya. Isin keessummeessaa kan isin waliin turu an Ciibsaa Mardaasaati. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jechaa amma kallattiin gara oduuttan isin dabarsa. Ashamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduu guyyaa irraaf qopheeffanne qabadhee dhiyaadheera. Oduu guyyaa irraa dursuun hangafoota oduun isin dhageessisa. Lammiileen Oromoo naannoo Somaalee keessaa buqqifamanii Buraayyuu Ashawaa Meedaa qubsiifaman rakkoon akkaan jabduu keessummeessaa jiran jedhame. Ajjechaan obbo Gitaachoo Addisuu irratti raawwatamee qaama walabaan qoratamee dhugaan isaa uummataaf akka ifa ta'uu adda bilisummaa Oromoon gaafata. Qeerroo fi sabboontonni hawaasa magaalaa Shaambuu gaafa guyyaa 10 ji'a 7ffaa bara 2018 hiriira bahuun dhaadannoolee warraaqsaa garaagaraa dhageessan kanneen jedhan hangafoota oduuti. Amma oduu bal'inaan oduu waliin an Abdii Bilisummaati. Lammiileen Oromoo naannoo Somaalee keessaa buqqaafamanii Buraayyuu naannoo Ashawaa Meedaa qubsiifaman rakkoo akkaan jabduu keessummeessaa jirraa jedhan. Buqqifamtoonni achirraa dubbifnee yoo dubbatan nuti kan qubsiifamne Buraayyuu Ashawaa Meedaa naannoo Gafarsaa Noonnoo jedhamuun beekamtudha. Haala yaaddessaa keessatti argamna. Waadaan gaafa qubsiisaan nuuf galame takkallee nuuf hin guutamne jedhan. Har'as akkuma dagatamnetti jirra kan qubsiifamne kondominiyeemii Gafarsa Noonnoo jala. Yeroo ammaa kondominiyeemiin kun cabee xuraawaan manneen fincaanii keessaa ba'u akka jiruun mana jireenyaa keenya keessa yaa'aa jiraattonni kondominiyeemicharra jiraatanis jibba keenyaaf beekaaf nutti gad dhiquu dhibeessaatti lamnee jirras jedhan. Tajaajila fayyaa hoomaatu hin qabnus jedhu. Akka lammii lammaffaatti biyya abbaa keenyaarra jiraachaa jirra jechuun komii isaanii dhiyeeffatan. Al tokko 2-3 iyyannee qaamni nu dhaga'uu hin jirus jedhan. Lammiileen naannawaa kana qubsiifaman kunneen lakkoofsaan 170 yogguu ta'an gargaarsaa fi carraan hojii isiniif kennama jedhamaa kan ture homaa kan hin jirre ta'us maddi keenya oduu kana nuu laate ibseera. Rakkoo jirus bulchiinsa aanichaatti iyyatanii deebii homaatu hin arganne. Kana malees bulchiinsi magaalaa Buraayyuutti kaabinoonni argaman rakkoo kana furuuf kan harkifatan ta'uu maddeen gabaasan. Kanaaf rakkoo akkaan ulfaattu keessa waan jirruuf mootummaa naannoo Oromiyaatis ta'ee qaamni dhimmi ilaallatu akka nu qaqqabuun dhaamsa lammiilee Oromoo magaalaa Buraayyuu Ashawaa Meedaa naannawaa Gafarsaa Noonnoo qubsiifamaniiti. Oduu keenya biraatiin ajjechaan obbo Gitaachoo Addisuu irratti raawwatame qaama walabaan qoratamee dhugaan isaa uummataaf ifa akka ta'u adda bilisummaa Oromoon gaafata. Humnoonni EPRDF ganna 27 oliif akka uummanni Oromoo adda bilisummaa Oromoo irraa abdii kutatee deeggaruu dhiisuu fi jibbuu taasisuuf ajjechaa suukkanneessaa Oromiyaa bakkoota adda addaatti ilmaan Oromoo irratti ofii raawwatanii suuraa fi viidiyoo kaasuudhaan fiilmii dharaa irraa hojjetanii uummatatti agarsiisaa turan. Ololli dharaa fi maqaballeessii adda bilisummaa Oromoo irratti gaggeeffamaa ture hundi uummattootaafis ta'ee EPRDF mataa isaatiif darbeetis naannoo keenyaaf diigaminsaa fi kufaatii malee bu'aa argamsiisee hin qabu. Akka yaadamettis adda bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo gidduutti jibba uumuu fi OPDOdhaaf deeggarsa uummataa argamsiisuu hin danda'us. Hanga yeroo dhiyootti
olaantummaadhaan kan EPRDF hoogganaa ture dhaaba TPLF akka ta'e beekamaadha. Qabsoo fi wareegama adda bilisummaa Oromoo qeerroon bilisummaa Oromoo fi waliigala qabsaa'ota Oromootiin olaantummaan TPLF EPRDF keessatti qabaachaa ture har'a dhabamee jira. Bu'aa qabsoo uummanni keenya bilisummaa isaa gonfachuuf adda bilisummaa Oromoo wajjin ta'uudhaan wareegama qaalii itti baasee geggeessaa yoo naga'een kan aangootti dhufan hooggantoonni OPDO yeroo ammaa maquma EPRDF fi kaayyoo isaa sana qabatanii yakkuma wal fakkaataa adda bilisummaa Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo irratti dalaguu itti fufuu caalaa waan nama yaaddessuu hin jiru. Haala keessa jirru waliinis kan wal hin simannee fi daranuu dubbii balleessuudha. Dhiyeenya kana adoolessa 2 bara 2018 dhiyaa Oromiyaa Najjootti nama nagaa obbo Getaachoo Addisuu jedhamu irratti ajjeechaa suukkanneessaan raawwatamuun ni yaadatama. Akkuma ajjeechaan sun dhagahameen dabballoota OPDO kan biyya keessaa fi alaatiin karaa miidiyaalee isaanii fi marsaalee hawaasaa dhimma kana adda bilisummaa Oromootti hidhuudhaan bifa qindaaween wal faana duulli maqaballeessii jalqabame. Addi bilisummaa Oromoo yakka ajjeechaa kana keessaa harka kan hin qabne ta'uu karaa miidiyaalee adda addaa uummataaf ifa gochuutti dabalee miseensi Shanee Gumii fi dubbi himaan adda bilisummaa Oromoo Jaal Toleeraa Adabaa BBC Afaan Oromoo wajjin gaaffiif deebii geggeesseen bal'inaan ibsuun ni yaadatama. Haa ta'u malee hooggantoonni dabballoonni fi miidiyaaleen OPDO olola dharaa kana oofuu irraa har'allee hin dhaabbanne. Hunda caalaa gaddisiisaa fi qaanfachiisaan ammoo adoolessa 10 bara 2018 pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa walgayii mana maree caffee Oromiyaa irratti olola dharaa fi maqaballeessii adda bilisummaa Oromoo irratti baname kana irra deddeebi'ee sadarkaa sanatti dhiheessuu isaati. Kana malees qondaala olaanaa waraana EPRDF keessatti nama lammaffaa jedhamu Jeneraal Biraanuu Juulaatiin ololli dharaa fi maqaballeessiin gidduu kana adda bilisummaa Oromoo irratti geggeeffame kan namoota hedduu raajee tahee ture. Namoota aangoo fi gaafatama sadarkaa biyyaa harkaa qaban irraa ololli dharaa fi maqaballeessii akkanaa sadarkaa kanatti dhagahamuun hedduu gaddisiisaa fi qaanfachiisaa ta'uutti dabalee deemsa hawaasaa mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti jalqabame irratti illee gaaddisa uumaa waan qabuuf guddoo nama yaaddessa. Ololli dharaa fi maqaballeessii adda bilisummaa Oromoo irratti waggoota 27 oliif geggeeffamaa yoo naga'e ummatootaafis ta'e EPRDF mataa isaatiif darbeettis naannoo keenyaaf diigaminsaa fi kufaatii malee bu'aa argamsiisee hin qabu. Akka yaadamettis adda bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo gidduutti jibba uumuu fi OPDOdhaaf deeggarsa uummataa argamsiisuu hin danda'us. Kana waan ta'eef ololli dharaa fi maqaballeessii adda bilisummaa Oromoo irratti baname kun hatattamaan akka dhaabbatu adda bilisummaa Oromoon cimsee gaafata. Kanuma waliin ajjeechaa dhiyaa Oromiyaa Najjootti obbo Getaachoo Addisuu irratti raawwatame irraa walaba ta'uu isaa irra deddeebi'ee mirkaneessa. Maayii irratti dhimmi ajjeechaa obbo Getaachoo Addisuu kun qaama walabaan qoratamee dhugaan isaa uummataaf akka ifa ta'u adda bilisummaa Oromoon ibsa baaseen gad-jabeessee gaafata. Dhumarratti qeerroo fi sabboontonni hawaasa magaalaa Shaambuu adoolessa 10 bara 2017 hiriira ba'uun dhaadannoolee warraaqsaa garaagaraa dhageessisan. Dhaadannoolee hiriira kana irratti dhageessifaman duulli olola maqaballeessii adda bilisummaa Oromoo fi qeerroo bilisummaa Oromoo irratti karaa miidiyaa garaagaraa fi dabballoota OPDO'n geggeeffamaa jiru nurraa haa dhaabbatu. Hidhaa fi ajjeechaan Oromoo fi qeerroo lixaa Oromiyaa irratti geggeeffamaa jiru nurraa haa dhaabbatu. Gaaffiin mirga abbaa biyyummaa Oromoo hanga kabajamuutti kallacha bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo waliin dhaabbanne qabsoofna. Kanaa fi kanneen kana fakkaatan dhageessan jechuun maddeen qeerroo gabaasanii jiran. Dhumarratti sirnaan miidhagaan alaabaa adda bilisummaa Oromoo fannisuun faaruu alaabaa faarfachuun hiriiricha milkiin xumuramuu odeessi qeerroo ifa godhee jira. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduun guyyaa irraaf qopheeffanne kanuma qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Kan dhaggeeffataa jirtan qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo meetir baandii 16 yookaan kiilooheerzii 17,840 irratti kallattiin isiniif darbaa jirudha. Oduu kan isin dhageessise Jaal Abdii Bilisummaa ture. Horii bulii jenna. Kanatti aansuun gara qophii itti aanuttan isin dabarsa. Ammas nu faana tura.
Ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Kun sagantaa marii qeerrooti. Sagantaan marii qeerroo har'aa keessatti jaallan lama Ibsaa Dhabasaa fi Cibsaa Mardaasaa waliin haala yeroo irratti mari'anna. Sagantaa kana mariisaa kan isin waliin turu an Michuu Lammiiti. Amma kallattiin gara maree keenyaatti darbina. Egaa jaallan baga nagaan dhuftanii. Ayyee jaal atis baga nagaan nu eedde. Ayyee baga nagaan nu eedde jaalatu. Tole egaa amma kallattumaan gara marii keenyaatti isin dabarsaa. Gaaffiin jalqaba irratti ani qabadhee dhiyaadhee yeroo ammaa kana waanuma argaa jirru jijjiiramni dhufe jechuutiin miidiyaa addunyaa fi sabaa himaalee garaagaraa irratti yeroo argaa jirruuti jira. Mee asirratti rakkooleen biyya kanaa keessumaa naannoo Oromiyaatti mul'ataa jiru kun jijjiirama dhufe jedhamu waliin wal simaa jira. Jaal Ibsaa Dhaabasa. Ayyee jaal keenya jaal Michuu akkuma atuu jettee waan waliin argaa jirrudha. Amma biyya kana keessa jirrutti waan jijjiirama dhufes akkasumas rakkoo adeemaa jiru kana jechuudha. Waa waliin argaa jirru, waa waliin dhagaa jirrudha. Kana uummata Oromoos ta'ee uummata biyya kanaa bira darbee uummanni addunyaatu waan beekudha jechuudha. Dhugaa hin haallamnetu jira. Waan tokko tokko yoo laallee jijjiiramni dhufanii jira jechuudha. Akkuma beekamu sirnoota dhufanii darban kamiyyuu keessatti haalonni ta'anii hin beekne waan ni ta'a jedhameellee yaadamne bara bulchiinsa muummicha ministeera Dr. Abiyyi wantoonni haareenyi dinqisiifamuu qaban baay'een argamaniiru jechuudha. Akka dhuunfattis ta'ee akka nam tokkootitti ni akka mootummaa biyya bulchuu tokkotti aadaaf seenaa biyya kanaa keessatti wantoonni ta'anii hin beekne tokko tokko mul'ataniiru jechuudha. Jijjiiramni hin dhufne wanni jennuuf hin jiru. Jijjiiramni mul'ate tokko jira. Sirnoota biyya kana keessatti ta'an ni darban kamiyyuu caalaa wantoonni haareenyi dinqisiifamuu qaban jijjiirama jedhamanii jennee dubbachuu dandeenyu argameera jechuudha. Haa ta'u malee akkuma atuu kaase keessumaayyuu Oromiyaa fi uummata Oromoo biratti yoo laallee rakkoon ture akka hin jijjiiramnetti anaan dubbachuu barbaade. Maaliif jennaan gaagaama lubbuu ilma namaati ol wanni nama yaaddessu hin jiru. Gaagaama lubbuu ilma namaati olittis wanni irratti hojjetamuu barbaachisu hin jiru jechuudha. Kuni furamne sirnoota darban bara Minilikii qabee bara ilmaan Oromoodhaa cabee biyya isaa dhabee qabee ilmaan Oromoo guyyootirraa qabeef qabeenya isaatirratti du'aa jira jechuudha. Hanga har'aa kanatti kun hin jijjiiramne. Har'as anuma quba qabnu kana guyyuudhaa guyyuutti dhiigni ilmaan Oromoo odoo lafa hin tuqin, dhiigni ilmaan Oromoo osoo hin dhangala'in, lafeen ilmaan Oromoo osoo hin caccabin guyyaan oole jira jennee akka hin dubbanne ragaa baay'eetu jira jechuudha. Ragaa qabatama. Daangadhaa hanga daangatti, bahaa hanga dhihaa, kaabaa hanga kibbaatti Oromoon har'a waraannamaa jira. Oromoon qe'ee isaa irraa buqqifamaa jira. Oromoon qe'ee isaa irratti ajjeeffamaa jira. Wanni guddaan irratti hojjetamuun barbaachisu. Wanni guddaan ilmaan Oromoos ta'ee akkuma aangaa'ota Oromoo biyya kana of harkaa qabna. Uummanni kun nu jala jira. Uummata kanarra jirra jedhanii dhaadatan kana miidiyaalee garaagaraatti sabamilee garaagaraatti baanii akkuma dhaadatan kana akkuma olola gurguddaa oofan kana hojiidhaan gadi bu'anii rakkoo uummata kanaa furuu akka qaban hubachiisuu barbaanna jechuudha. Maaliif jennaan har'a yoo dhugaa dubbachuuf yoo ta'e baharraa yoo laalle waan ta'e hin beekne gocha addunyaan irratti ta'uu hin qabne addatti ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa jira jechuudha. Ilmaan Oromoo qe'ee isaa keessatti abiddaan mana isaa wajjin gubataa jira. Namni filoo waliin gubataa jira. Kuni gochaa balaaleffatamuu qabu. Gochaa furmaanni fi falli kennamuufi qabu waan ta'eef jijjiiramni dhufee fi rakkoon uummata biyya kanaa addatti immoo rakkoon uummata Oromoo wal simaayi. Akkamitti ilaalla gaaffii ati jettee fi waliin madaalu rakkoo tura guddata jechuudha. Furamuu qabaadha. Dr. Abiyyi hojii baay'ee akkuma gara jalqabaatti ibsuuf yaale hojii baay'ee kana dura hin turre hojjeteera. Keessumattuu nagaa buusuu irratti, keessa fi alatti hojjechuu irratti hojii guddaa hojjeteera. Dinqisiifatamuu qaba. Ittis fufuu qaba. Addatti garuu namni hojii guddaa kana hojjete xiqqaa hojjechuu hin dadhabu jedhaani. Maaliif jennaan rakkoo biyya keessa jiru rakkoo uummata isaa furuu qabatu ture dura. Ammas akka rakkoo kana furu akka qeerroo bilisummaa Oromoo tokkootti dhaamsa qabnaaf jechuudha. Rakkoo guddaatu Oromoo harkaa qaba. Rakkoo kana irratti hojjechuun ni barbaachisa jedhaan. Ayyee yaada bal'aa fi qabxiilee ijoo nuuf kaastee dhugumatti wantoonni mul'ataa turanii fi waan argaa jirru wal bira qabnee olaallu baay'ee waliin madaalanii keessumaa naannoo Baabbilee Asoosaa fi daangaalee Oromiyaa bakkoota garaagaraa gama wallootiinis wanti mul'ataa turan waan baay'ee suukkanneessaa argaa turre. Inni kun wabii lubbuu dhala namaaf keessumaa ilma Oromoo tokkoof xiyyeeffannoon akka hin laatamne kan namatti argisiisudha. Jaalchi ibsa kanarratti waan jettu yoo qabaatte.
Jijjiiramni jira ka jedhuu fi jijjiiramni jiru hin jiru jechuun dandeenyu garuu jijjiiramni sun jijjiirama akkamiiti? Jijjiiramni sun akkamitti dhufe gaaffii jedhuuf deebisuun waan uummatarra jirudha. Egaa akka qeerroo bilisummaa Oromoo tokkotti jijjiiramni dhufe kun dhiibbaa eenyuutiin dhufe? Jijjiiramni dhufe kun akkamiin dhufe? Jijjiirama xixiqqoon argamte kun akkamiin dhufe? Erga karaa jijjiiramni sun dhufte argite booda waan isaan olii ammas itti daddabaltee hojjechuun gaariidha. Kanumarraa ka'uun sochiin uummataa bu'a qabeessa ta'uu fi fincillee xumura gabrummaa haalaan labsamee guutummaa Oromiyaa keessatti dhoofame jijjiirama kanaaf bu'uura guddaa ta'uu isaati kan ilaallu. Erga jijjiiramoonni xixiqqoon kun karaa sochii uummataatiin hanga kana argamanii, sochii waraana bilisummaa Oromootiin hanga kana argamanii, sochiiwwan kaleessa gochaa turte sanarraa duuba deebitatu hin taane gara gaaffii gooroo kee isa bu'uura argachuutti yoo kan fuulleffattu ta'e itti cichitee waan kaleessa dheengaddatti waan muraasa argatte sana gajjabeessitee geggeessuun gaariidha. Kanaaf diddaanii furmaata ta'uusaa nama hubachiisa. Jijjiiramni kun sirna garboonfataa kanallee hudhee dirqama akka inni gaaffii uummataa deebisu utuun hin jaallatin akka inni yaada uummataatti galu akka inni uummataaf jilbeenfatu kan gochaa jiru sochii uummataa, sochii qeerroo bilisummaa Oromoo, wareegama qeerroon bilisummaa Oromoo kaffale, wareegama uummanni Oromoo jaarsa jaartii utuu hin jedhin utuu kaabaa kibbaa lixa bahaa jedhee waliin qoodii waliin ba'ee kaffalaa as ga'edha. Jijjiirama kana ammas itti fufsiifnee gara bilisummaatti fiduudhaaf ammas sochiin akka barbaachisudha kanan jechuu barbaadu. Kanaaf jijjiirama kana sirna kana fide jennee sirni kun wanta ittiin dhaadatuuf hin qabu. Darbee jijjiirama uummata tokko keessatti argisiisuudhaafis shoora olaanaa kan taphachuu qabu uummatadha. Uummata taphates kun jijjiirama uummanni sochiin uummataa fidedha jennee ilaalla jechuudha jaalmichu. Fayyee ulfaadhu. Egaa jaallan qabxii gaggaarii naa kaastanii jirtu gaaffii itti darbaa. Gaaffiin itti aanu haala yeroo irratti addi bilisummaa Oromoo fi muummichi ministeeraa Dr. Abiy magaalaa Asmaraatti wal arguun karaa nagaa araaramuuf marii eegaluu isaanii beekamaadha. Mee akka qeerroo bilisummaa Oromootti waa'ee marii araaraa kanarratti hubannoo qabdan nuuf eeruu dandeessu? Araarri kun ammoo akkam ta'uutu irra jira jetta? Jaal ibsaa dhaabata. Hayya jaal keenya ka egaa araarri waan waaqa lafti jaalatudha. Addumatti immoo uummata Oromoo biratti wanti araaraa ol bakka guddaa qabu jiru jechuudha. Uummatichumti matumti isaayyuu uummata araarati. Uummata araara jaalatu. Uummata araara bakka guddaa qabudha jechuudha. Kuni aadaaf safuu uummata Oromoo keessatti dagaagaa fi gabbataa bakka guddaa qabudha. Kanumarraa kaanee akka dhaabbilee siyaasa Oromootti fi akkasuma muummicha ministeera Itoophiyaa gidduutti akkuma atuu kaasee Ektiraa magaalaa Asmaraa keessatti hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa fi akkasuma qondaaltonni olaanoo bakka argamanitti waliin araaramuudhaaf funduratti akka haasaa godhan irra akka ga'an dhagahamee jira. Kuni daraan uummata Oromoo gammachiiseera jechuudha. Waan uummanni Oromoo barbaadu, waan uummanni Oromoo eeggatu, akkasumas haala yeroodhaan wal qabatee deemuu fi haala yeroon barbaaddu waan ta'eef waan baay'ee nama gammachiisudha jedhee yaada. Ani akka qeerroo bilisummaa Oromootti yaadni kunii fi mareen kuni na gammachiiseera. Kanaa wal qabatee maal ta'uu qaba? Osoo akkam ta'e gaaffii jedhuuf immoo yaada akkana jedhuun qabachuudha. Akkuma beekamu qabsoon adda bilisummaa Oromootiin gaggeeffamu qabsoo dhimma uummata isaa bilisummaa saba Oromoo fi walabummaa Oromiyaadhaaf waggaa dheeraa kana geggeessedha. Dhaaba yookiin jaarmiyaa hiree fi egereen uummata Oromoo harka jirudha. Dhaaba filannoo fi fedhii uummata Oromootiif jiraatudha. Kanaaf dhaabni kuni akkuma ganama hanga galgalaatitti dhimma uummata Oromoo qabatee qabsaa'u. Akkuma dhimma uummata Oromootiif jecha baddaa fi gammoojjii biyya keessa fi biyya garaagaraa keessatti qabsoo geggeessaa ture. Filannoo dhumaa kana hiree fi egeree uummata Oromoo kanatti galii fi galma gochuudhaaf firee itti gochuudhaaf yeroon inni itti hubannoo fi murteeffannoo guddaadhaan dhimma kanatti ilaalee dhimma kanatti galu amman jedha jechuudhaan. Kanaaf akka adda bilisummaa Oromoo qofatti osoo hin taane akka dhaabaa qofatti osoo hin taane akka siyaasaa Oromoo tokkoo qofatti osoo hin taane akka maalummaa eenyummaa uummata Oromootitti Oromoo kamiiyyuu hiree dhumaa kanarratti hirmaatee yaada fi ilaalcha qabu gumaachuu qaban jedhaan. Kanaaf araarri bu'uuwwan guddaadha. Araara kanarratti walii galuun immoo hundumaa olitti guddaa ta'a jedhee yaada jechuudha.
maal irratti akka walii galan akkamitti akka walii galan irratti marii guddaa gochuun yeroo fudhatanii qomaa fi qalbiidhaan namni kamuu maree guddaa gochuu qaba. Keessumaa addi bilisummaa Oromoo akkuma gara gubbaatti kaasuudhaaf yaalitti ganama hanga galgalaatitti rakkoof gadadoo garaa garaa argeetoo uummata Oromoo gabrummaa fi gadda keessaa baasuudhaaf qabsoo garaa garaa godheera. Kana galmaan ga'uuf immoo yoomiyyuu caalaa yeroon dhaabni kun akka dhaabatetti hojjechuu qabu ammas taanaan qondaaltotaaf akkasuma miseensota dhaabaa qofa osoo hin taane dhimmi inni qabsoo gochaa fi ture dhimma uummata Oromooti waan ta'eef hiree uummata Oromooti waan ta'eef boruu yookiin egeree uummata Oromooti waan ta'eef uummanni bal'aa Oromoodhaa dhimma kana gattaa'ee dhaaba waliin ta'uudhaan irratti mari'achuudhaaf yeroo bal'aan kennamee fi waan ta'u irratti akka walii galaniif hojii bal'aan hojjetamuu qaban jedhaan. Maaliif jennaani isa dhumaate jechuudha kun. Addi bilisummaa uummata Oromoo maqaa isaa qofaan Oromoodhaaf waan mara. Uummata Oromoodhaaf gaaddisaaf gaachana jechuudha. Uummata Oromoodhaaf maalummaa, Oromummaa, aadaa, seenaa, afaan, safuuf duudhaa, siyaasa fi amantii walumaa gala hawwii fi abdii uummata kanaa waan ta'eef kana hubatee waan qabsaa'eef kanatti furtuu yookiin guduunfaa gochuudhaaf addi bilisummaa Oromoo qondaaltota olaanoo dhaabichaa irraa hanga miseensa galjallaatitti haasofsiisuudhaan yeroo dheeraa fudhatee yookiin yeroo bal'aa fudhatee akka dhumatti godhuun barbaada. Yaanni anis qabus kana. Kanaaf yeroo ammaa kanatti Oromoon akka Oromootti, Oromoon akka sabaatti siyaasa fi dhimmoota fedhii fi faayidaa biraatiin soo waliin qoodin akka waliigalaatitti maalummaa uummata kanaa tolchuuf jecha gar tokkotti akka dhufan araara eebbifamaa araara sirrii akka ta'uuf namni kamiyyuu qooda isaa akka bahu qaba akka qeerroo Oromoo tokkotti jechuudhaan yaada akkasii na keessa jira. Jaal ibsaa dhaabasaa yaada qeerroo bilisummaa Oromoo bakka bu'uun yaada bilchaataa fi ijoo nuu kaaftee jirta. Dhugumatti addi bilisummaa Oromoos ta'ee waraanni bilisummaa Oromoo gammoojjii baddaa keessatti kan inni waggaa dheeraaf rakkataa dararamaa ture. Beeluuf dheebuun hongeen kan inni beela'ee dheebotaa ture. Qannoo mataa isaaf jedhee osoo hin taane cunqursaa waggaa dheeraa uummata Oromoo irratti daraare kana buqqisee hundee hin gatuuf jedheeti. Kanaafuu mareen haraaraa amma eegale kun akka uummata Oromoo bal'aa uummata addi bilisummaa dhaabichi isaaf qabsaa'aa ture fi miseensota isaa mara akka hammatee fi fedhii uummata isaa irratti akka hundaa'u qabu nuu kaaftee jirta. Mee gara gaaffii gosa dhumaatti hin darba. Gaaffiin itti aanuu fi inni dhumaa waa'ee cabinsa OPDO ilaalchisuun ta'a. Kunis erga muummichi ministeeraa adda bilisummaa Oromoo waliin marii eegalanii as miseensota OPDO jidduutti wal dhabdeen uumamaa akka jiru sabaa himaaleen garaagaraa gabaasaa jiru. Mee wal dhabdeen kun dhugaa yoo ta'e maalirraa madde jettu akka qeerroo bilisummaa Oromootti jaal Ciibsaa Mardaasaa? Caccabinsa OPDO kana ija shakkiitiinis ilaaluun gaariidha. Ija tokkoon immoo dhugumadhas jettee waan fudhattu qabda. Egaa walumaa galatti edda addi bilisummaa Oromootii fi muummichi ministeeraa biyyattii waliin araaraa fi faara walii agarsiisanii addatti immoo erga waamicha addi bilisummaa Oromoo rakkoo siyaasa biyyattii furuudhaaf ejjennoo qabu ji'oota dheeraa dura baasee irra rincichaa turanii dhumarra immoo falli biraan akka hin jirre amananii Dr. Abiy haasa'uu eegalanii as wantoota hedduun ta'aniiru. Adda bilisummaa Oromoo rukutuudhaa fi olola garaagaraa soomishuu yaalaniiru. Akkasumas akkuma argaa jirru dhagaa jirru tarkaanfiiwwan rifaasisoo uummata irratti fudhatanii adda bilisummaa Oromoo raawwataa jira jechuudhaan akka fiilmii baddannoo sana gochuudhaafis wantoota hedduu ture. Kun hundumtuu erga mariin araaraa ni godhama jedhamee yaadame wantoota ka'aa turanidha hedduun isaanii. Kana cina darbanii immoo adda bilisummaa Oromoo akka waan dantaa uummataan eegne akka waan fedhii mataa isaatii fi qabsaa'utti faa kanneen haasa'aa turantu jira. Inni kun uummatumti mataansaa waan murteessuu danda'udha. Namni fedhii uummata isaa eegu tokko baddaadhaa fi gammoojjii otoo hin jedhin lubbuu kootu hin jedhin isa of wareegudha. Inni fedhii dantaa yookiis fedhii aangootiif socho'u tokko immoo akkuma amma argaa jirru namoota aangoo irratti wal qabanidha. Rakkoo guddaan rakkoo aangootu hin taane rakkoo bilisummaa uummataati, rakkoo walabummaa sabaati. Egaa waa'een caccabuu OPDO kuni yoo tarii dhugumadha ta'e qaamota OPDO keessa sabboontonni jiru, diinni
inni kaas jiru warri diinaa warri basaasummaadhaanii yakkoota gurguddaa hojjetanii galmiin adda bilisummaa Oromoo akka qabu beeku isaan kun yeroo kamiyyuu adda bilisummaa Oromoo araara buusuu hin barbaadanii isaan kun yeroo kamiyyuu gamtaa'ina Oromoo tokkummaa Oromoon fedhanii yeroo hedduu hololaan rukutuudhaa fi abaa'u balleessuu dhabamsiisuu tattaafatu qaamonni kun yakka hojjetan waan beekaniif adda bilisummaa Oromoo yoo dhufe nuunilu ni dhabna hin banna hin duuna maalidha wantoota akkasii yaaddoo waan qabaniifidha qaamonni sabboonoo ta'anii harka lafa jalaatiin isa ta'uu mul'atanii uummataaf hojjetaa turan kanneen aantummaa dhuunfaan utuu warraaqsi uummataa isaanii dhiibin durayyuu uummataaf qabsaa turanis OPDO keessa jiru isaan kun sabboontotadha sabboontonni OPDO keessaa kuni addi bilisummaa Oromoo nagaan biyya isaatti yoo galee ni jaallatu warri diina ta'anii guutummaadhumatti of kennanii TPLF hojjetaa turan kun immoo addi bilisummaa Oromoo araaramuu jibbu yaanni kun lamman akkasaa wal dhaban gochuu danda'a gama tokkoon immoo shakkiin jiru walumayyuu hin lolanii tooftaadhaa fi kana fayyadamuu danda'u akka uummanni ko'oomuufis oduuwwan holola akkasii facaasuu danda'u laata shakkiin jedhus jira sababni isaa yeroo hedduu OPDO'n wantoota isheen ittiin uummata cabsitee waraana qofaanis otoo hin taane basaasummaa qofaanis otoo hin taane holola garaagaraa maddisiisuudhaani qabsaa Oromoo ta'e tokko irratti maqaa haddeessii maqaa isaa balleessu tokko facaasuu kana cina darbee immoo waan uummanni sun yaada wal falmii kaasu yaada nama hiriyaa wal dhabsiisu yaada mormii gidduu kaasudha kun egaa tarii hololeeyyuu sobaatidha yoo ta'e akka uummanni itti wal falmuudhaa fi waa'ee bilisummaa dhiisee waa'ee isaaniirraa akka haasaa ooluuf haasa'uu danda'u jedheen fudhadhaa haala caccabuu OPDO kan akkasittan ilaala'anii jaallan. Ayyee jaalchiibsa galatoom jecha dhuguma dhibbaa dhibbatti OPDO'n caccabaniiru yookiin immoo lamatti ba'aniiru jedhee wanti mirkaneeffame hin jiru oduun keessa isaanii ba'e garuu akka sooshaal miidiyaa garaagaraatti deddeebi'aa jiru garee lamatti akka isaan adda ba'anii jiran ani inni argisiisu keessumaa erga muummicha ministeeraa gara Asmaraa imalanii deebanii fi garee muummicha ministeeraa fi garee obbo Lammaa Magarsaatti jedhamuun akka isaan caccaban keessa beekeessi akka oduu kana baasettidha kan inni haasa'amaa jiru mee asuma irratti yaada dabalataa yoo qabaatte marii keenya har'aa asumaan xumurra jaal ibsaa dhaabasa. Ayyee galatoom jaalmichu egaa akkuma jaallan keenya jaallan koo asii ciibsanii fi atis tuttuqxetti kuni waan mul'atutu jira jechuudha akkasumas waan beekuu qabnu tokko ololaaf ta'uu danda'a waan kana waan qabatamaa dhugaadha jennee jala murreetoo bakka lamatti cabaniiru OPDO'n wal caccabseera wal bubbuuseera wanni jennu qabnu garuu akka nama siyaasaa tokkootti akka qeerroo bilisummaa Oromoo tokkootti ija lamaan ilaalla jechuudha kanaaf tokko wal qooduu danda'u maalirraa kaanee warreen guutummaatti ofiif jiraatan kuni jalqabumarraa ka'ee OPDO'n amala akkamii qabanii warra ofiif jiraatan warra faayidaa fi dantaa uummataadhaaf hin dhiphanne warri rakkoon uummataa isaan dhiphinne waan ta'eef warra ofiif qofa jiraatan burmoo jijjiiramni waliigalaa dhufe keessumattuu addi bilisummaa Oromoo uummata kanaaf ganama hanga galgalaatti qabsaa'u kun yoo dhufe uummanni waan barbaadu sayyoo argate nuti akka meeshaa cabaa gatamna jedhanii waan amananiif akkasitti waan yaadaniif eengaddaaf kaleessa dhiiga uummata Oromootiin harka dhiqatanii gammachuuf qananii argachaa turasan dhabna jedhanii waan yaadaniif amma hokkora kaasuu danda'an jenneetis tilmaamuu dandeenya akkasitti yaaduu dandeenya kanaa wal qabsiisnee wanti tokko tokko shakkii nu keessatti uumuu danda'anu pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Lammaa Afaasaatiin waan baay'ee shakkii nama keessatti uuman dubbataa jira jechuudha afaan guutee adda bilisummaa Oromoo abaaraa akka jiru dhageenyerra agarreerra kuni dhuguma shakkii nama keessatti uumuu danda'a akka araari kuni hin godhamne araari uummanni Oromoo jaalatu araari jijjiirama waliigalaa biyya kana keessatti fiduu danda'a araari waliigala bilisummaa uummata Oromootii fi walabummaa Oromiyaa dhiyeessuu danda'a jedhamee uummanni abdii guddaadhaan eegu kuni akka isa muufachiise akka isa aarse afaan isaatirraa fuula isaatirraa miira isaatirraa dubbisnee jirraa kuni shakkii dhuguma OPDO'n bakka lamatti qoodamti jedhu hanga tokko qabxii hubachuu qabnudha gama biraatiin sobanii dhuguma ilaalcha uummataa jala galchuudhaan wayin bakka garaagara tokkummaa ilaalcha uummanni Oromoo godhate kana qoqqooduudhaan ammas humna qaban jabeeffatanii gara fuulduraatti tarkaanfachuudhaafis sobanii wal loluu danda'amu kuni shakkii xiqqoodha qabxii xiqqoo kenninaaf kanaaf jechuudha kanaaf akka waliigalaatitti wantoonni amma ta'aa jiran kuni gama OPDO'tiin wantoonni akka uummataatitti hojjetaa uummata Oromoo irratti hojjetaa jiran keessumattuu qabsoo adda bilisummaa Oromootiin hogganamu qeerroo bilisummaa Oromooti irratti wanni isaan amma dhiyeenya kana gochaa jiran farra qabsoo uummata Oromoo ta'uudhaaf wanni isaan oofaa jiran waan baay'ee akka isaan gargar caccabsu namatti agarsiisa maaliif sabboontonni
Oromoodha yeroo har'aa kanatti jijjiirama gama kamiinuu dhufe kanatti gammadanii oppiiduma keessa taa'anii fedhii fi filannoo uummata Oromoo akka guutu barbaadan jiran. Warri hin barbaannes waan jiraniif kanneen kana qabxiilee lameen kanatti adda bahuudhaanii wal loluu danda'u jennee tilmaamuu dandeenya jechuudha. Ayyee jaal ibsaa dhaabasaa fi jaal ciibsaa mardaasaa waliin marii haala yeroo irratti gochuu keessaniin baay'ee galatoomaa jecha egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaan marii qeerroo har'aaf qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata. Sagantaa marii kana mariisaa kan isin waliin ture an Michuu Lammii ture. Sagantaa biraan hanga wal agarruutti nagaan nuuf tura. Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaan guyyaa har'aaf qopheeffannee kana fakkaata. Waan dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u jecha qophii keenya guyyaa biroon haga wal agarruutti nagaan nuuf tura. Injifannoon uummata Oromoof gadaan gadaa xumura gabrummaati.